في مياري رجل نمني كان كليسا سافن تاي كان فندريسا يا دوغا بادو بچو قبا مالي كان هاد كليسا سار دابتي جراتو داو نورين شاري بادي قداني لا البيفتو انت لك انا غافا درا عم بيكو بك كان جو غاري متي اتي ماتي اللي نمني تو ماتي قبياتي ماتي قبو بين قبو ماتي يوجري شنو كليسا ما سين ايه ما سين guys sabi ko dami mana sabi ko TV po اي صاحبي قد عمل ليه فكرت يعني أنا خليسة سيرت عيدهم الأول جد وليتهم لا أودي رجوليس هنا جيتشني hani wallahi ani bakka beektu maqaadhaan tutti intalitti daawullaa sana kana dhugoota ishee nurratti goobse ani والله انا متاكده ما داجو تاجو وغارب بيدبج wallahi haram لا في سي لا متى اقدر غرغل شتا جرات لا في سي ما يخص احد يوم متى دادي متى ايوني ركبت رسينا كيس الدفع ايوني سوري سكيس ما كيس الدفع والله باي افوفو من يوم يعني نما أرونا كينيا نمني بكا غاري يرو أرجعتون جالنا كنا بكا غاري يرو نمني جو نجوبر خنا إيفا منا قولا يعني اللي ورمودا ما اللي بيك ما له خني كوسي جمرة شو أركيني كي نقودا ولي رتدولو ربيته ولي ندولو سنتان إسارك كتير boni passporti shawar gaafatani eenyu dhaboni eenyu passporti إيش أوف أنا عارفة والله إيش ماسي wallahi inti ergime siyaafidani biizaarratti biizaan bahayoota siyaafidani مالي أنا تقول جمو سانتي نقول شنجدي أنا تفرت كابو سانتو أنا رت كابو جرينيا كوسا أنا لا أجيب ماسي سبو سينا يوم تتصل بواجد بوجا هو نوامبر بعد نقول أنا هني أمس أكنت نعرف ساجي مودي سيربان تري لا ما نسيناتي تبصات تبصينا بدي وجه إتندوبان إمباربان يوان تي وانا تفردي سامو دوما سينارف تي واقع نقول بوتون بواولا مالي تو وانا سجادة توفو وانا سكابة جوفو مال بالليس تنا نجدي ثم تقول يا كيس قلت إسان ما بويا رنا ما جندا بربادي نمني لما جلنا تاو سانا كنمني لما جلنا تاون نما قد قربتون دركا مساني تسيقالي مالف نمنا كسالان وجي أنا مو نما كسيتي ميتي نما يوم لايتي بندفورك يبي تنالي ورمون يا كم تكاتي هاي مانا كودي ترومو سديتن نالا تاو كمي كناس وين نما كسي وجي أجندا بربادو نمبر باتشوس ما سيبيرا مو غانا كيسا فدرين وكنا أشومت فتاتا أشومت ما سي نما بدورا نما وان باي جتو نما جوني باي كورا كاسا جستورا إشي سني ثم دال أم نسر ديوي سني ثم تاب قدام لا بيفتو أنا جيفت غافة دبت دبيا خانكي تيجتو نمني دبته سي دبتشي سي خانكي تيجندا بربان أنا أكا هوي كوتيتي masih ugawa kadrata mucakana oto ascukai gara danda amen oto biya sana ke sabasti natti tolana dugan sinjida alif garba kai to ko gize mucakana duma jira lamafu wanti amari isana kana baka yechun yongu mari debi baka an singar gar stimbas ni tanani malu mali kan sirra dubadan Nama beri toko sila, ni beri toko singar gari, garu karena mati tak kau beli itu kok kain tala dua ratus koti, sedih me. Handemi wajib tak sih miti mana kedin, handemi sih tiba tiba dah mimi cuci miti mana kedin, ansih kan ada mimi cu, tiga le, baru jiran teh bakal budak bakal kinati yo kate nama fakirnya tak udah dis. Challenge jirenya mun tikenya ada bersih, namni angka salbat harra, barinne bifti kenya warki wajib bakal tinggal ukana tiga le. Kosh-koshee dhuma kana biyyaa yaa'ee har'a hojjennee jijjiiramnee uffataanis qaamaanis ikoonomiidhaanis as geenye malee namni nu jijjiireeti miti. Kanaaf ati dubbii namatti hin deddeebisinii dhiisi. Ani kunoo naggeen jira nagge mucaa kana gama dandeessaniin dhugaa waaqayyoo piroosesii ishee xumuraafi yaabaatu biyya keessa. Ndee maal namni diina ofii irratti yuukoo akkasii roorrisuu bara yeroo tokko dhaabadhaan ilaala. Nama dubbatuun qabu ana sigalee amma nama akka barbaade nagachuu barbaadu sigalee nama waaqni jiraachisa namaa miti isaan kadhattuu naan jedhan miti ani kadhattuu yoon ta'es fedhii isaanii na godhan guyyaa tokkicha nama tokkoon gadi ba'ee ani kana naa godha jedheen hin beeku hundumtu fedhii mataa isaatiin fuula kiyya laaleen naa godhe dhugaa rabbii odoo namni baalagee ta'ee durriyyee ta'ee kinoon dhuggee isinitti himu ibin ji'a ja'a erganu walbarri waan hunda sinnaa xumuraa jira ani nama karaa'uu ba'ee lafti namaatti zoorudha nama asiif achi deemee zuurinnatti ammasiisa bal'ee danda'uumi geessan jinoo sirra jira isinitti himu
Dhugaa rabbi nama daqiiqa sa'aatii tokko danda'ee aduu keessa dhaabbatee nama danda'ee zoorinnatti illee hin dandeenye. Guyyaa guutuu mana kana loola. Gaaf tokko jechuudha. Biiftuu maal taate naan jedhanii beekan. Kanarra miidiyaarra ba'anii nu arrabsan. Saamtimni isaanii tokko irratti darbee jiru hin jiru. Yoo naa godhe immaan Oromooti. Masiin amma lamisaanii kuraa baay'ee sappoortii na gochaa ture. Isa biizaa kana malee. Ani asirra jirtutu dhugaa rabbi yaa hoggama akka hojiittis ta'ee bargit hojii ammasii jiraateetii miti. Fooloorsiidha beekatii. Kuma sadi nama na erge odoo amma isheen arrabsitiin natti na odoo nugeen na arrabsine natti na maaliif nama baay'ee nafa na lafa ta'u isgaabeetii isa dhugaasiin hin jedhe garuu ijoollee kanaan akkitti itti darbeen beeku ofuma isaaniitti dhufan ijoollee biyya arabaa arrabsite naan jedhan ishii jedhee soo dhiifama gaafadhe bakka hin balleessinetti jechuudha. Atamma dhiisi laal biiftu masii yeroo tokko dubbatti atamma beekuu godhatu beektu kana godhan dubbatti jechi tokko dubbatti masii na dhagaarta yoo ta'e naggee na dhagaarta miti. Wayye. Waa'ee mucaa kanaa beellamatti laachuu dhiistanii otoo mucaa kana gaggeessitanii hojii ishee qabsiistan baay'ee tokko natti tola jechuun namni diinuma ofirratti yoo akkasii roorrisu jechuun haga paaspoortii namaa gaafachuutti kun rabbi an oolan isin baasa miidiyaatti nama warra paaspoortii keessaan dhuftanii na gaafata artan of adabattaniin teessan yoo ta'e jechuudha. Otoon qabaaddees immoo paaspoortiin ibsotoo na bira jiraate ani isinittiin kennu kana beeka. Waan isin gootan isin jiru waan isin fiddan isin jiru. Hambiizaa baasee nama biraa wanti isin gootan eerpoortii keessatti amma akka keessanitti ga'in qabsiisna. Akka isheen hin darbine goona maalii goona kana yaadni keessa yaada gaddeebi'ummaa yaada wal cabsu yaada wal miidhuu yaada wal xiqqimmaan rakkoo qaba hammaatteeyyuu yoo guddatte bar dhiiga keessanii miti. Haadha haa qabaattu haadhistu. Meebi haati ishee otoo lubbuutiin jirtu isheen haadha hin qabu yoo jetti ta'e waaqayyotti farada. Haadhuma ishee sana yookaan isheedhaan lubbuun dabarsee ishee gaddisiisuu danda'a. Sii galee yoo immoo lubbuudhaan haati ishee hin jirre ta'e maaliif lubbuu haadha namaa boolla keessa jiru nama lubbuun hin jirre maaliif seenaa meeqa namatti kaasu? Namni kun ikkoo yaaddaniittu mucaan kun gaafa isin akkana aneen ammarraa hin dubbanne sirraa. Sin lola malee guyyaa tokko deebee sirraa dubbadheen beeku. Biiftuun balleessi Booni dhiifama. Kastii mana kana keessa irratti nama arraa dubbatu argeen beeku. Kan itti lolu malee. Yeroo hundatti duuluu malee arraa nama dhowwu yookaan arraa nama dubbatu argeen beeku. Dhugaa rabbi dubbatu. garuu ani akka isaan hacuucaan eessattan arge beekta yeroo kana keessaan paaspoortii nagaa fachuu jalqaban hojii isaanii argean. Dhugaa waaqa jiraata. Maaliif yoo hammaatti mucaan kun yoo guddatte dhiiga keessanidha. Waanuma fedhe haa taatu jeeftumme waanuma orma gargaaraa oollaa halagaa lafaa kaasaa ooltanii orma sasarii keessan dhiiga keessan hin taane hin gargaartan. Garuu mucaan kun haadhan qabu abbaan qabu jettu ishi haadha abbaa argan qabaanne maal gochuudha madaa isheetti kaastaniini moo ija keessan dura taa'ee namni dirqama bo'uu qaba isiniif. Bakka kana barbaada Oromoon. Yaa akka isheen boossu mooraaliin ishee akka miidhamu akka cabdu barbaaddanii lakkii dhiisa gaarummaa miti. Intala dubaraati waan baay'eetitti dhaga'ama waan ta'eef. Nama haadha hin qabne haadha qabda jechuun nama abbaan qabne abbaa qabda yoo jettanii dhugaa hin ulfaata. Isammoo ragaa guutuu qabdu taanaan maatiin ishee jiraachuu ragaa guutuu qabdu taanaan ni beektu bakka dheeraa mucaa kanaa taanaan namatti ergaa viidiyoo waraabsisaati biiftuu maatiin ishee kunuutii jedhaanuu fida. Maaltu jaragalchee? Maaltu jaragalchee kana hundaa? Poolotikaa miidiyaa irra teessanii dhabuufina. Nama kanuma iyyuu maaltu jaragalchee maal gochaa seemii gochuu viidiyoo dhaqu? Hundee. Kanaaf adaraa keessanii ani naggee dhugaa waaqa hani wanta mucaa kanaa keessa ammasii naggeedha mari'adhaatii xumuraaf paaspoortii yoo argitanii sumaa gochuullee dandeessanii garuu biiftume lubbuudhuma keedhaan of eeggatu wanan akkanatti sitti roorrisu kuni waan badeen nama balleessitii jedha Oromoon gaafa mammaakusii gale ofuma keetu gaafa sochootu biyya keessatti of eeggadhu. Dhugaa rabbi ani namni tokko akkanatti daandii lama biyya namaatti ka'e feetu ni gala feetu ni du'a biyya namaa keessatti waan nama mudatu hin beekani ganaa gufuu namatti ta'u sheemii guddaadha. Ani isinittan qaanfadha dhugaa waaqa warra paaspoortii mucaa kanaaf gaafattanii dammoo nama ani waan akkasii isinirraa eegne ijoollee nama akkasii waan isinirraa eegnetu waan kana gochaa jirtan dhaabadhaa of ilaalaa obboleettii qabdan of jala waanuma fedhe haa taatu badduu keenya numatu sirreeffata walitti duuluun barbaachisaa miti wal cabsuun barbaachisaa miti. Bakka isheen amma akka keessanitti boo'uu diddeedha natti fakkaata yaanni keessan. Sinii galee namni imimmaansaa buusee yoo boo'uu baate keessatti akka boo'uu hubadha. Isin dura teessee boo'uu yoo baatte qophaa ishee gaafa baattu hin kaffa'amti. Itti tolee eenyuyyuu mana qophaa keessan jiraatu. Sinii galee mucaan kun otoo maatii qabaatte maatii isheetii wajjin otoo jiraatte itti tole.
Annuni mana kireeffatanii qophaa galuu miti. Isa mana namaa keessa jiraannu iyyuu gaafa nyaatan qophaa nyaannu nutti dhaga'ama. Gaafa banattee akka onatti gaafa galtu sitti dhaga'ama. Anis haati koo hiyyoomtee otoo jiraatte otoon hiyyeetti haadha koo wajjin jiraadhe kan jedhu waan meeqan namatti dhaga'ama. Sammuu namaa eeguu baradhaa. Hamma har'aatti mucaa kanarraa namni dubbatee hin jiru. Hundi keenya attuma duulla. Gaafa isheen dhuftee waa dubbattu akka waan isheen balleessiteetti itti duulla. Miti garuu intala dubaraati irraa dhaabadhaa. Irraa hafaa bakka hin gootaniif gochuuf hin barbaanne miti afaan keessan adabadhaa ta'a. Dhugaa rabbi. Adabadhaa afaan keessan namarraa saayikoo namaa miidhuuf hin boo'ina. Hin fiiginaa biiftu waan itti si boosisu hin jiru. An akkati boossuuf hin dubbanne. Garuu hammaarraa namni waan kanarraa gadi ba'ee sirraa dubbatee hin jiru. Hundumti keenya sitti duulla. Anarraa kaasee an eengadda maalan siin jedhe. Maaliif kana goota biiftu siin hin jedhee sitti dubbadhe. Maaliif akka ati hin deemin siin jedhamte an nama siin gaafatiin kana sana siin jedhiniiti. Bilbila keetti murteessiti keetti muradhu deemi biiftu siin hin jedhe. Maaliif nan beeka hojii ijoollee miidiyaa kanarraa. Tarii ansi dura miidiyaatti dhufu nan beeka. Waa'ee miqqanyinnatiin keessa darbee betelee dhugaa waaqa sheemiidha. Garuu jechuudha ani biiftuun galma haa geessu malee warra keessaan paaspoortii ishee booni paaspoortii isheettan geetaan isin hambaasan guyyaa tokko miidiyaa irratti geen har'aa miti. Galma haa geessu. Isin irraa fokkisa waan isin irraa fokkisu hin dalagina. Dhugaa waaqa halagaa irratti waan hin godhamne walii keessan irratti gochuutu yaadina. Abadan kun gocha gaaris miti. Isin irraa sin eegamu isin irraa sin barbaachisu bakka. Haadhan qabu isiniin jette abbaan qabu isiniin jette dirqamaan haadha qabda abbaa qabda maal ittiin jettan isin. Isheen hin jibbite haadhaaf abbaa otoo qabaatte. Hindee eenyutu hiyyoomee bobaa haa iyyeetti yoo haa taatu haa fokkiftu maan haafan ta'in bobaa haadha ofii jala otoo taa'eeti eenyuyyuu hin gammada bara. Leeshis yeroo hundumaa sammuu namaa cabsuuf fiidan dhugaa waaqa jiraata. Ofii keessan haadha qabdu abbaa qabdu nama haadhaaf abbaan qabnetti leesh roorristaniini. Maali isin goote? Homaa isin hin goone, homaa isin ittiin balle. Hoo isin arrabsite iyyuu aaruu dandeessi nama qophaa jirudha bara. Dhugaa waaqaa yeroo tokko akka namni daangaa darbee dubbatu naman godhina. Waan takkan fiddan biiftutti waanuma takka. Masiitu jammaree birii ishee baasee fi miti. Duratti biiftuu maal taate amma dhimma qoyi? Booni akkam jirtu? Inni sirrii ilaalaa booni kun. Itti dhagahama dhugaa rabbii. Namni obsi namaa gaafa daangaa darbee banaa ba'a. Maal ture beektaa anamma jalqabaa kaasee mucayyoo kanan beekun ture. Dhugaa dubbachuuf hin beekun ture. Akka tasaa ta'ee mana mubeen jira. Mana mubeen jira. Mubee ijji walitti dhufna. Namatu paaspoortii wanni mattaawaqaa baasuudhaaf jecha birrii walitti guureetu namatu birrii nyaatee ture gaafa tura. Ishiidha birrii baasuuf jecha ishiidha mattaawaqaa baasuuf jecha namatu birrii walitti qabame jala nyaatee ture. Qabaata ishiitiin birrii kuma jaatamatu nyaatame gaafa dura wal baruun jedha. As deebisee ergasii nagga sanaan jedheenna maalum mucaa kana mattaawaqaa kana baasiif naan jedhe. Mattaawaqaa dhabdee rakkachaa jirti paaspoortii sin baaftaaf jennaan achuma yeroo sana mubee wajjin ijoollee walitti qaqqabanii fi mattaawaqaas baaseefiin lidet kaardis baaseefiin hundumaa baaseefiin amma ammaatti kaa'ee siyoosii galmoofte. Siyoosii galmoofte namni cinqatiin gaafa waan nama godhu sin dhabu cinqatii galmoofte gaafa otoo barachaa jirtuuti kufteedhaan achitti amma doona siyoositti jechaadha. Maaliif cinqatuma irraa kana nafee rakkinni waan naman goone hin jiru. Isa akka irra fuulli namaa ifeetu akkasitti kolfatoo hin taane ana gaafsan akka tasaa ta'ee gara walotaan jira ture. Naa bilbilanii maal jennaan mucoon hin kuftee naan jedha. Qaqqab mucoon hin kuftee naan jedhan. Eenyutti hin daawwala. Ani saasinatti namatti hin daawwaluun qabu. Ishee siyoosii barsiiftu jirti. Mucayyoon. Achi ishiin koo kan siyoosii barsiiftu sun dhaqxee achitti amma tokko qaqqabdee mucaan kun kaatee gara manaatti galte. Gaaf sana namni eessa jirtas achi jirtas namni jedhe siin jiru. Garuu ammas wal mormuu keenyaa fi wal dheekkamu otoo hin taane wal irratti ka'u otoo hin taane otoo galma walii hawwine anaaf gaariidha. Kanaafi ani gaarraa waan ta'e sin barree waan ture sin barree gaafan dhufuu ganama mana seenaa ta'u achi taphachaa jiruun arge. Ammoo gaafan dhufu asitti immoo girgirri jira. Mana nama biraatti moranii gara ishee suura ishee maxxansanii arrabsaa jiru. Ani kuni waan akkanaa waliin jechuun kuni akka kootti ulfaataadha. Masii waan gootes haa gootuu fi wanta baay'ees sannis miti. Kanaaf iyyuu immoo biiftooti immoo amma danda'amaa ta'e wanti si boochisu hin jiru. Akkati galma sin geenye yookiinis immoo akkati bakka ga'umsa hin geenye kan gochuudha yaalu jiraachuu danda'a. Wayin immoo
sani akkati milkooftus gochuudhaafis ta'uu danda'a. Isa kana waaqatu beeka. Namni gaafa alaafitti dhufee wal himachuu jechuun yookiin immoo amma fakkeenyaaf hojjetaan tokko hundumti keenya alaafinnatii namni alaafinnati qabu. Alaqaa namni qabu alaqaatti dhufanii immoo jechuudha dubbiin kun akkas goote alaqaan hojii irraa ari'a. Kana gochuurra immoo kana dhiisanii amma danda'amaa ta'e gaarummaa ta'uu godhanii itti tola. Kanaaf iyyuu anchi dubbatame rakkoon hin jiru mee gaamasiin akkuma goote haa gootu rakkoon bitachuu barbaadeen haasaa taphadhaasi. Malee naggi qoyyaan ishee viizaan sila ba'eera. Mucaa kanaa maali darakin? Bakka amma hundumaa masiima biraan natti fakkaate egaa masiima xumuraan malee birris guutatti natti fakkaate. Tikeettii bichaate ishee miti? Yaa akkasatti fakkaate garuu gidduu kana kaleessaaf deengada daawwallee fanis xiqqoo safaran turre. Okay. Meetti jedhentini jedhiiti gaggaafadhu akka obboleessa ishee hangafaa tokkotti itti dhiyaadhuuti. Irraan fagaatiin amma isheen deemtutti wanti ishee hir'atu yoo jiraate hin gunnaaf rakkoon qabu. An akka mataa kootitti wanti ishee hanqatu yoo jiraate nan dabarsaaf maallaqa rakkoon hin jiru.